Liigiin dargaggootaa naannoo Oromiyaa ijaarsa piroojeektii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa daawwatan. Amma oduu bal'inaan Anbilisee Bayyanaati. Liigiin dargaggootaa naannoo Oromiyaa ijaarsa piroojeektii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa daawwatan. Bal'ina oduu kanaaf Lissaanuu Mirreessa. Liigiin dargaggootaa naannoo Oromiyaa ijaarsa piroojeektii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa daawwatan. Sirna daawwannaa kanarrattis Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa dargaggootaan baga nagaan dhuftan erga jedhaniin booda jijjiiramni kun akka dhufuuf gaheen dargaggootaa olaanaa ta'uu eeraniin Komishiniin Poolisii Oromiyaa miseensa humna xiqqaan hundaa'uu eeraniin yeroo ammaa kana garuu dachaa afuriin dabaluu himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa jijjiiramni kun akka duubatti hin deebineef hidhannoodhaanis poolisiin edeleetis humni addaatis cimee sirna kana akka hin eeguuf waan guddaa kaffalee asirratti mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa guddaa godha. Jijjiirama amma dhufe kana duubatti deebisuuf duulli hin godhamne hin jiru. Kana hambisuu keessattis gaheen qaamolee nageenyaa fi dargaggootaa olaanaa ta'us himaniiru. Ammallee waan diinni olii gadi oofu saniin raafamuullee yoo mul'ate gurmaa'utu jira. Komishiniin Poolisii Oromiyaa ammoo waan sadarsan keessa uummanni gurmaa'e akka hidhatu kan godhu yoo hin jiraan hidhatee diina dhufu yoo an rukute hin jiraan injifannoon sun waan hin turreef Komishiniin Poolisii Oromiyaa dirqama lammiin injifannoo tursiisuudhaaf qabu sadaffaa san keessa tokko waan ta'eef hojjeta. Kanaaf hidhachuun gurmaa'uun humna kana cimsuun filannoo miti jechuudha. Poolisii Oromiyaa bifa haaraan cimsuuf poolisii idilee fi humna addaan ijaaruun dandeettii fi ga'umsa isaanii cimsuun hojiitti galamus himaniiru. Warri liigii har'aa asitti argamtan kun filannoo poolisiitiif gahee guddaa warra baatan. Warra ofiifis miseensa liigii gurmeessitanii akka inni itti galu gootan. Dargaggeessi akka hirmaatu kan taasistan. Ammallee leenjii humna addaa hin qabnaati. Yeroo gabaabatti eebbisna filannoon poolisii sun akka inni milkaa'uuf gahee guddaa akkasiin qabdan waan beekuuf baay'ee ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuudha. Dargaggoonni guddina biyyaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti shoorri isaanii olaanaa waan ta'eef qaamolee nageenyaa tumsuun gahee keessan bahuu qabdus jedhaniiru. Komishinarri Jeneraalaa Araarsaa Mardaasaan. Komishiniin Poolisii Oromiyaa ammoo waan sadarsan keessa uummanni gurmaa'e akka hidhatu kan godhu yoo hin jiraan hidhatee diina dhufu yoo an rukute hin jiraan injifannoon sun waan hin turreef Komishiniin Poolisii Oromiyaa dirqama lammiin injifannoo tursiisuudhaaf qabu sadaffaa san keessa tokko waan ta'eef hojjeta. Kanaaf hidhachuun gurmaa'uun humna kana cimsuun filannoo miti jechuudha. Miseensonni liigii dargaggootaa dubbifne tokko tokkos ijaarsa piroojeektii daawwatanittiin guddaa kan gammadan ta'uu dubbataniiru. Egaa amma waajjira jaraallee dhannee ilaallee haala gaariidhaan haala dansaadhaan hojii jaraa gaggeessaa jiru. Amma immoo gamoo kana fakkaatu gaa abbaa darbii 14 gamoo waa hunda guuttate gamoo fuuldurri isaallee hojii baay'ee hojjetaa jira. Komishiniin Poolisii Oromiyaallee baay'ee galatoomaa jechuu barbaanna. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti mariin qaamolee nageenyaa fi hawaasa hirmaachisee ta'ame. Gabaasa Guutaa Gosaayif Fayyisaa Xiiqii. Olaantummaan seeraa kabajamee hawaasni nagaan bahee akka galuuf qindoominni hawaasaa fi qaamolee nageenyaa iddoo olaanaa qaba. Kana galmaan gahuuf bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti abbootiin gadaa, abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa, haadholiin siinqee, hawaasni fi qaamoleen nageenyaa waliin ta'uun akkaataa nageenya naannawaa isaanii mirkaneessuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Hirmaattonni marichaa qaamonni meeshaalee waraanaa seeraan alaa hidhatanii bosona keessa socho'an waamicha abbootiin gadaa, haadholiin siinqee fi jaarsoliin biyyaa godhanii fudhatanii hawaasatti deebi'uu akka qabaniif hojjetamaa kan jiru ta'uu himanii qaamolee waamicha taasifamee fudhachuu diduun karaalee adda addaa socho'uun nageenya hawaasaa booressuuf yaalan immoo hawaasa naannawichaa kan bakka hin buune ta'uu marii taa'ame kana irratti dubbataniiru. Nageenya keenyaaf qeeteen hundi keenya eennee naga keenya akka mirkaneeffannu labsii isin kennitan labsiidha. Bakka buunee itti gaafatamummaa fudhannee hawaasa keenya dogongora keessaa deebisuuf wal cinaa dhaabannee waa dagallaa. Nageenyi furtuu waan hundaati kan jedhan Daayiriktarri qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Komaander Biraanuu Maammoo nageenya kana galmaan gahachuu keessatti qindoominni hawaasaa fi qaamolee nageenyaa murteessaadha jedhaniiru. Nama ta'e namni dogongorre jiru kan tooratti nu deebisu immoo isin jechuudha.
eebba keessan barbaanna, gorsa keessan barbaanna. Biyyi kan walitti waan ta'eef. Qaamota hidhatanii bosona keessa socho'an gara hawaasaatti akka deebi'aniif akka magaalaa Shaashamanneetti hojiileen garaagaraa hojjetamaa jira. Qaamota waamicha godhamee fudhachuu didanii bosona keessa socho'uudhaan nageenya hawaasaa booressaa jiran irratti mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu cimee kan fudhatu ta'uu itti gaafatamaan bulchiinsaaf nageenya magaalaa Shaashamannee obbo Shukurallaa Qawweetti himaniiru. Kan nagaan galee galchuudha, kan dide rukutuudha. Isa mootummaaf dhiisa. Nageenya waliin qabna. Namni kamiyyuu amantaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Waan barbaadetti amanuu danda'a. Siyaasa fedhe keessa jiraachuu danda'a. Garuu nageenya waliin qabna. Marii taa'ameen booda hirmaattonni dubbisne qaamolee nageenyaa waliin qindaa'uun nageenya isaanii mirkaneessuuf hundeeffatanii kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Tajaajilli poolisii hawaasaa fi qaamolee nageenyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuun cinatti namoota harka qaleeyyii ta'an deeggaraniiru. Mahammad Kadir dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti deeggartoonni tajaajila poolisii hawaasaa fi qaamolee nageenyaa magaalichaa olaantummaa seeraa mirkaneessuu cinaatti hojii tajaajila lammummaa ganna kanaatiin daa'imman maatii harka qalleeyyii ta'aniif meeshaalee barnootaa garaagaraa kan deeggaranii fi namoota harka qalleeyyii ta'aniifis mana ijaaraa kan jiran ta'uu dubbatu. Daarektarri qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Kumaandar Tasfaayee Indaabbuu fi walitti qabaan deeggartoota tajaajila poolisii hawaasaa magaalaa Adaamaa obbo Laggasaa diriirsan. Manneen harka qalleeyyii ta'an suphuutu hojjetame. Manichi suphinsi isaatti deemamaatu jira jechuudha. Inni lammaffaan barattoota maatiin isaanii harka qalleeyyii 90 ol ta'aniif dabtarreen bitameef kennameera jechuudha. Dabtarri kun gara qarshiitti yommuu jijjiiramu gara 60,000 olitti kan tilmaamamu guyyaarraa kana sirna amma ilaalaa jiru kanaan qoodamee kan jiru ta'uu isaati. Namoonni deeggarsa argatanis deeggarsa godhameefitti kan gammadanii fi qaamolee isaan deeggaranis galateeffataniiru. Gaheen isaa milishaa ture. Gargaarsi isaan naa godhan guyyaa tokko narraaf hin jirre haxirii na haxiranii bakki inni hin jirretti akka inni na wajji jirutti bakka bu'anii na qarqaaraniif rabbii gaditti isaan galateeffadha. Abbaa keenya gargaarsaa gana ga'e nu yaadanii nu sabuudhaaf baay'ee na gammachiisa. Poolisii fi tajaajila poolisii hawaasaa ta'anii kanan dirasiin hojjechuudhaaf baay'ee na gammachiisa. Deeggarsaa gana ga'e bal'aa nu godhuudhaaf baay'ee wanna nama gammachiisu sirriitti. Kana malees qaamolee nageenyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi deeggartoonni tajaajila poolisii magaalichaa lubbuu haadholii fi namoota hanqina dhiigaa qaban baraaruuf fedhii isaaniitiin dhiiga kan arjooman ta'uu Kumaandar Tasfaayee Indaabbuu himaniiru. Hawaasti keenya balaa adda addaatiin kan miidhaman hin jiru. Karaa gama biraatiin immoo haawwiin keenya da'umsa irratti miidhaan irra ga'ee dhiiga kan barbaadan bal'aa isaaniitu jiru. Namoota kana immoo dhiiga arjoomuun baay'ee murteessaa ta'a. Deeggartoonni tajaajila poolisii hawaasaa dubbisnes nageenya naannawa isaanii mirkaneessuu cinaatti tajaajila lammummaa garaagaraa keessatti hirmaachuun hojjechaa akka jiran dubbataniiru. Raayyaa ittisa biyyaa keenya dhiiga hanqina dhiigaatiin lubbuun isaanii warra darbu ani hoon kenne nama tokko baraaruu nan danda'a kan jedhu dhiiga kiyya har'a arjoomaa jira. Itti gaafataman waajjira bulchiinsaaf nageenyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mokriyaa Dinquu fi Daarektarri qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Kumaandar Tasfaayee Indaabbuu qaamolee tajaajila lammummaa irratti hirmaatanii deeggarsa godhan galateeffachuun muuxannoon kun iddoolee biroottis babal'achuu akka qabu yaadachiisaniiru. Qaamonni sagantaa kana qopheessitan warri asitti argamtanis sagantaan kun sagantaa muuxannoo irraa barannuu fi hundi isaatiiyyuu bifa kanaan qindaa'ee nama gargaaruu akka qabu ergaan inni qabu ergaa olaanaa waan ta'eef baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Qaamoleen hawaasa keenyaa biraas. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Coomman Guduruutti qindoomina qaamolee nageenyaan tarkaanfiin shanii irratti fudhatameera. Hawaasaa fi qaamoleen nageenyaas dhimma nageenyaa irratti mari'ataniiru. Gabaasa Wandimuu Waaqayyaaf Ahmed Garaaddaa. Aanaa Coomman Guduruutti hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa akkaataa nageenya naannawa isaanii mirkaneessuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Marii kanarrattis miseensonni shanee gocha suukaneessaa raawwachaa turan hawaasa fuulduratti dhiyaachuun dhiifama gaafataniiru. Yeroo ammaa kana dararaa fi miidhaa ture hambisuuf gaachana sirnaatiin ijaaramanii ofirraa ittisaa kan jiranii fi eeruudhaanis qaamolee nageenyaa deeggaraa kan jiran ta'uu dubbatu jiraattonni. Dargaggoonni keenya gara fuuldurattis kutannoo garaa guutuudhaan waan qaban qabatanii gara fuulduraatti immoo kutannoodhaan naannoo jiruutiin 5-5 10 qindaa'anii eeggachaa jiru.
Daariktarri qajeelcha poolisii godinichaa Koomaandar Biraanuu Yabbaasaa waltajjii maree nageenyaa aanichaa irratti argamuun ergaa dabarsaniin aanaa kanatti sochii yakka ittisuu hawaasni hojjete iddoo biraattis fakkeenya ta'uu qaba jedhaniiru. Gootummaan asitti mul'ate kun tokkummaan asitti mul'ate kun fakkeenyummaan gaariin muuxannoon gaariin akka coomman guduruutti mul'ate kun aanolee godina keenyaa iddoo biraattis akka mul'atu homaa shakkii hin qabu jechaadha. Hawaasni namoota gocha yakkaa irratti bobba'an itti dammaqee qaamolee nageenyaa cina dhaabbachuun ofirraa qolachuu akka qabanis yaadachiisaniiru. Hattuudha, saamtuudha, dhiiga namaatti silmiidha, dukkana uffattee deemti, qabeenya barbadeessiti, dhiiga uummataatti aadaaf safuu Oromoo cabsite. Uummata Oromoos bakka hin buutu, bulchuus hin dandeessu. Kaayyoo karoora akkasiis hin qabdu. Kanaaf uummanni Oromoo itti dammaqeera. Rakkoolee nageenyaa darbee mudatu qindaa'uun nageenya naannawa keenyaa eeguu qabna kan jedhan immoo bulchaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mirreessaa Fiixeeti. Rakkoon nageenyaa keessa jirru rakkoo namtolcheeti malee rakkoo qaamni biraa fide miti jechuudha. Diinni nu saamaa jiru nu keessaa kan dhalatee bahe malee fagoorraa dhufeetu shiftaa nutti galee yookiin immoo diina nutti galee miti. Amma tokko kanarra jiruuti shanee hedduutu aanaa Horroo keessatti harka kennaa jira. Amma sa'aatii kana. Sa'aatii kana jechuudha. Hiriirratti harka kennaa jiru. Kun eenyutu hojjete? Uummata hojjete jechuudha. Uummata hojjete. Kanaaf silmii nu keessatti guddatee nu nyaachaa jiru kana of keessaa buqqisuun gahee keenya jechuudha. Rakkoo nageenyaa amma keessaa qabnu keessaa ba'uu kan dandeenyu uummati yoo ijaarame qofa. Godina Gujii aanaa Liibanitti sakatta'insa qaamolee nageenyaatiin miseensota shanee irratti tarkaanfiin fudhatameera. Waamicha taasifameenis hedduun isaanii harka kennachuu poolisiin beekse. Gabaasa Baqaaluu Ballaxaaf Ayimer Garaadda. Godina Gujii aanaalee muraasatti miseensonni shanee hawaasa irratti ajjeechaa, saamicha, hannaa fi gudeeddaa raawwachaa turuun isaanii yaadannoo yeroo dhihooti. Dararaa miseensonni kun hawaasa irraan gahaa turan ittisuuf qindoomina hawaasaa fi qaamolee nageenyaatiin bu'aan gaariin argameera. Jiraattonni aanaa Liban dubbisne tokko tokko gocha shaneetiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uu dubbataniiru. Dhibii kuniin nu durii horsiisee bulaa. Qonni sun waan xiqqoo qabna horsiisa sun amma hin qabnu sababa isii jecha fulaarraa buqqaane duraanuu nam soomalee hin balleessite daangaa soomalee sun irra buqqaane ammoo harka mangistiillee haga qabnu malee haga harkisiitii omarraan argatin nu jaarsi intaltii dubartiin saqamne dhabne baay'ee nurra geesse. Miseensonni shanee kun ummata keessaa bahanii ummatuma isaanii dararaa kan turan ta'uu Daariktarri itti aanaan waajjira poolisii aanaa Liban Inispeektara Gargaaraa Kaabaa Nugusee himaniiru. Shiftaan kun ummata kana keessaa bahee kan inni dararaa jiru illee ummatuma kana ummata darara hamaa irraan gahaa ture kan wal qabnee marii bal'aa sadarkaa gandaa fi gandaa gadiitti ummata kana waliin marii bal'aa gaggeessaa turre. Marii bal'aa gaggeessine kan keessatti uummannis rakkoo diinni kun yookaan shiftaan kun irraan geessaa ture tokko lamaan sodaa tokko malee kaasaa itti kan ture. Aanaa Libanitti miseensota shanee karaa nagaatiin harka kennatan keessaa Dinqaa Libanii fi Dubaree Qaroo Muhammad isaan muraasa. Isaanis maqaa qabsootiin gowwoomfamanii bosona akka seenanii fi miidhaa miseensonni shanee uummata Oromoo irraan gahaa jiru hubachuun deebi'uun uummata isaanis dhiifama gaafataniiru. Aallachi kee jiru aalsirri hin ta'iin kaadhiitinsi mirgi dhala namaa hamaan jiru yookaan acuucaa fi gidirsaan badduun jirtu baay'ee jira. Uummata Oromoo kaan saamuu kan ajjeesu kaan hidhuu ukkaamsanii as buute isaa dhabamsiisu baay'ee jira. Anis akka nam tokkotti obboleetti koo baay'een ajjeeseen beeka waan ta'eef kun sirrii mitii koo miidhaa jira yookaan dhiiga koo miidhaa jiru waan ta'eef irra deebi'ee kun daandii sirrii akka hin ta'initti hubadhennaan irraa gara mootummaa deebi'ar kennadhee